Way akkam jirtu kabajamoota hordoftoota maamiloota keenya Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyiif jaalalli isin biratti haa ta'u waan obboleettiin teessan nagaadhaa saabiraayik laayik gochuudha na bira dhaabadhaa isin jedha mee viidiyoo kana waan dheengadda ta'e ilaallee walitti dachaana isin አቺ ሲቃስን ጋይስ ይሄው እቺ ነች ልጅቷ ጋይስ ልጅቷን ሽጣ እንድታረግዝ ያደረገችው እቺ ራሷ ነች እቺ ልጅቷ ይሄው እቺ ነች እያሳፈረችው ልጅቷ እርጉዝ ልጅቷን ይሄው እያሳፈረች ያለችው ልጅቷን እርጉዝ አስደርጋ ማለት ነው እቺ ነች ሴትዮዋ የሸጠችው ጋይስ እቺ ነች ልጅቷ ይሄው አውቃ ልጅቷን አርግዤ መጣሁት ከቤቴ ነው ከአገር ቤት ነው ብላ እዚህ ለፈረንጅ ሽጣ ማለት ነው ለፈረንጅ ሽጣ እዚህ እርጉዝውና እንዴት ያደረገችው ወጀርቢ አንቺ ምጋዊኛ ምጋዊ ነን ከሰአክቲ ቪዲዮ kana akkuma laaltanii deebitanii intaltitoonni dhalattuu Itoophiyaatidha dallaalisi dhalattuu Itoophiyaadha biyya kam keessa jirtu hojjettan Beeruutiin keessa akkuma nama kamii obboleettiin teennatuun hojjedhee dalagadhee maatii kee jijjiiree of jijjiiree gala jettee akkuma keenya biyyaa baate erga biyyaa baateen booda dallaalittiin tuni akka waan isheen carqii taate ofii fuutee dallaalatti maallaqaan gurguratte dallaalichi arabaa sun dammoo maallaqa kootiin bitadhee jedhe tarii namni kafana ta'e namni kophee ta'e ka bitamu way yaa carraa jireenya dhala keenya dubartii teennaa shamara keenya osoo dhiira ta'e illee garaa jabaateedha akkamitti dubartii baastee gurgurti hagam takka yaaddisiin isiinis gisee biyyaa baatu hojjedhee jijjiira jettee baate carraan jireenya isii ta'ee fi wayin rabbi eebbisee gara dallaalannatti jijjiiratte malee isiin waaqaa miti namni kamuu eenyuun isin jaalu namni kamuu eenyuus gadi miti eenyuus olu keessa gubbaa zoonteen namni kama daalu keessa unneeti yoo hagam sammuun isii yaadu daamattee haganaa fuutee gurgurattee hagam kam osoo yaaddu ulfaadhaan dhossitee biyyatti osoo galchuu hedduu ijoolleen Itoophiyaa harkatti qabdee gara mana hospitaalaa geessanii deetteetti jette. Kanaafuu deetteetti jechuu isii amantanii osoo hin callisin laayikii sheer gochuudhaan mucattiin tun Itoophiyaa tun akka nagaan nabseen isii daa'imisiis akka nagaa ta'uu qabu. Isiin hojiin maalin isii osoo irraan citiin kennamuufii qaba. Miidhaan isheellee laallamuufii qaba. Sammuun uummata keenyaa yaadu. Sammuun keenya sirma yaadu.